qabsaa'uu dandeette up to the end point deemuu barbaadde. Up to the end point deemuu barbaadde. Baradhoo awwala sammuu keetiinu yoo baratte waan afidda. Ta'itiifuun baranne maqaa keetu walitti dhaabdee barreessuu hin dandeettu maal Oromoo qabsoofta. Annamni ideoloojii isaa andeeggaru fidaas na jedhu nama sadii miidiyaa kana qabsoo Oromoo keessatti yeroo amma jirru keessa jechuudha. Takkaffaan Jawaar Muhammad. Lammaffaan Jaalmarroo deemuu qaba. Itti aanee Abiy Ahmed. Seenaan beeyne kabajaan hin guddatiin maatiin afaan keessa gadhahaa hin guddatiin beekaa fi deegaallee wal qixa arrabsa. Akka amantaa musliimatti Rabbiin nama du'e takka akkan arrabsinee jedhee nu ittisa. Ka amani haa ta'u ka kafare haa ta'u arrabsuun hin ta'u nama du'e tokko. Reeffa arrabsuun hin ta'u. Reeffa dhiituun hin ta'u. Akka shari'aa musliimatti yoo deemne. Akka immoo amma jenereeshinii keessa jirru kanatti Oromooni kutaalee 11 qaba. Oromoo jechuun waan amma namni tokko isa leellisee isa waan deeggareef ati isa bilisoomsitu waan ati isa qeexeef ati isa gabroomsitu miti. Dubbiin bakka san bira dabritee jirti. Maaliif nuti jechuun yoo eenyummaa keenya wallaalle malee yoo ofii keenya kutaa fi waan garagaraa wal qoonne malee nama waggaa 150 gabrummaa keessa ture sirna gabrummaa keessa ture san keessatti sirna gadaa isaa osoo hin dogoggorin hin balleessin tikfatni har'ageen. Kun harma nu muraa kun harka nu curaa kun gartee matarra nu ijjataa kun nutti darbaa dhufaa dabraan gabroonfatan nurratti wal gahaa garuu eenyummaa keenya isa kalee nurraa haquu hin dandeenye. Dhaloota hedduu dhaalamnee jirra. Waan hedduu saamamnee jirra. Qarooma hedduu saamamnee dhaalamnee jirra. Faasiladas irraa jalqabee hanga Aksuumitti waa'ee osoo namni waan beekne dubbachuu baate osoo namni waan dubbisne afaanuma isaa qabatee maal qaba akkam bareeda sila. Sigalee nuti akkas turre dhaloonni keenya qarooma Giriikiitiin wal faana waggoon amma sirraa waa'ee qaroomni Oromoo Giriikii wal cinaan jedhu intalli maraattee naan jechuu dandeette naahi ani maraanne fayyaa qaba. Qarooma Giriikiitiin wal qixa nuti ilmaan Kuushiiti ka'umsi keenya har'as Oromoo ka'umsi isii ilmaan Kuushii xumurri isii Nabi Nuux alayhi salaatu wassalaam. Ka'umsi keenya Kuush xumurri keenya Nabiyullah Nuux achiin Aadamitti deebiin alayhi salaatu wassalaam. Uumama keenyatti Rabbiin filattuu bareedduu gosa bareedduu irratti nu uume. That's it. Oromoon kutaa 11. Oromummaan kutaa 11 kana keessa Rabbiin akka alaabaa takka utubatti namman 11 kana keessa namni goota hin qabne hin jiru. Arsiin goota qaba, Baalee goota qaba, Wallaggi goota qaba, Jimmi goota qaba, Iluun kulliin isaa gandaan goota qabna nuti. Gandaan sirna qabsoo Oromoo keessatti naman harki keessaa hin qabne hin jiru. Tokkoon gootaallee tokko gootaan caalu. Fakkeenyaaf Lu'uluu Abdulqaadir Baalerraa yoo dhaladhe seenaan ani beekuuf namni ani leellisu Haji Adam Saaddoo Jaarraa Abbaa warroota beeku kana leellisuun kiyya gootota biraa qeequudha jechuu miti. Gootota natti dhihaatan ani beekutu isaani sigalee. Isaan waan beekuuf waan isaanii dubbadhe waan isaanii leellise jechuun gootonni biraa ana biratti kabajaan qaban jechuu miti. Laysa kazaalika. Marti isaanii wal qixa qabsoo keessatti wal qixa aarsaan isaan kaffala wal qixa jaalalli kabajaan isaa waliin qabata wal qixa. Haji Adam Saaddoo eenyuuf qabatee iccitii deemaa ture. Eenyuuf qabatee iccitii deemaa ture. Numartu waan kana osooni isaan waliin qoodin osoo isaan kutaa waliin qoodin nuti asitti ani oraarra Baalee ta'ee goota naannaa biraa afaan gaggaragalchuu anarra Wallagga ta'ee goota naannaa biraa afaan gaggaragalchuu qabsoon ana malee hin jirtu jechuun kun sistama eenyuti. Awwalan namni tokko yoo gara deemuu beeke yoo gara qabsaa'uu beeke yoo waan barbaadu beeke wanni nuti amma asirraa miidiyaarra laalu tana waan salphaa akkasinitti hin fakkaanne. Dhaloota nu harkatti ajjeesu jira. Dhaloota nu harkatti du'u jira. Nuti akkaaf akka maleennu Lu'uluu alleen umrii isii haga wahii fixattee jirti.
yookaan parsantii 25 yookaan parsantii 30 takka parsantii 50 yookaan umrii kiyya guutuu fixadhee jira daqiiqaa tana booda du'uun kiyya laati rabbi yoonatti murteesse jechuudha. Laakiin namni guyyaa jiraatu kana irratti waan gaarii dabarseetiin hin deemuu danda'u qaba. Dogoggoroota tokko tokkotu jira. Unconscious dogoggortee dhiifama yoo gaafatte obviously namni dhiifama sii godha. Conscious garuu beekaa namoota qooduudhaaf shira afaan keessatti xaxatanii maqaa ofii dhokfatanii afaan Oromoo dubbachuun Oromoo namaan gootu. Waa'ee Oromoo leellisuun Oromoo namaan gootu. Yes, yoo waa'ee kanaa baruu barbaaddan Tafarii takkaahummoo Haayila Sillaaseen haatilleen abbaalleen Oromoodha. Innilleen dhiiga Oromoo gudeeda Oromoorraa bahe. Anaa miti ka jedhe kana seenaa dhaqii qoradhu. Laakiin Oromoo irratti maal dalagee anaabsilleen guba qaba. Isii galee. Namni Oromoo cabsuu yoo barbaade Oromoo akkanatti waraana. Naan si waraana siin na waraana anaabsitu wal dadhabsiisa duubaan dhufeeti si cabsa. Diinni keessaa diinni kenna sisama beeka. Wallahi wa billahi har'a ta'ee ilma keetii akkamitti akka gabroonfatu filaana baafata. Diinni Oromoo har'a ta'ee eenyu anaa miti barka gabroonfatu ana akka gabroonfatu hin beeka. Laakiin har'a ta'ee ilma kiyyaa gabroonfatuuf har'a asirraa ajandaa har'a propozaala baafata. Propozaala san galmaan gahuuf immoo kallattiin sitti hin deemu. Namni kallattiin sin kolonoonsu, kallattiin sin qeequ, kallattiin illee sin deeggaru. Garuu kallattiin sin si waraana. Mee akkamitti yaadamee yeroo amma nuti tokkummaa nu barbaachisutti qoqqoodamuu miti tokko taanee yoo ofirraa deebisuun kenna gaafii keessa galee ilmi namaa dayyuusomee seenaa ofii wallaalee waan ofiituu wallaaletti akkamitti kutaa wal qoodan Oromoon isii. Akkamitti kutaa tokko ani goota ani maali king of king jette gonni sun dammoo akkamitti isinii jarresin. Afaan kenna ajaawaan kun akkamitti gootota kalee isinii ani qeequu mitiitii deeggaruun saalfattaniisi. Maal beektan waa'ee gootota Oromoo? Eessatti beektan kitaaba kam dubbistan naa himaame? Teetiifuu namni jireenya ofii hin beeyne. Namni jireenya ofii hin beeyne. Namni future pilaanni mataa isaa jalaa bade Oromoo qabsaa jedhee Oromoo maal godhaa adda ciccira. Fayyaan qabdanii. Pilaana mataa ofiituu baafatu namni bar tokkoffaa yoo qabsaa'ee ofii isaatii qabsaa. Ayyoo ofii waa godhe Oromoo qabsaa'u miti dhaqaa Oromoo irraa of danda'a. Oromoo irraa of danda'a. Giiftii Oromoo irraa of danda'a. Sigalee taaptaabii Oromoo irraa of danda'a. Koppiliinkii Oromoo irraa of danda'aati waa'ee Oromoo dubbadhaa kootaati. That's it. Saniin ala kan akkasii gootni sun akkasii kallattiin sun akkasii awwaaluma waan hin dandeenye keessaan baane takka maa itti seenan. Eega itti seenan maa qoqqoodan. Namni asirraa waa'ee uummata Oromoo dubbatu, waa'ee political science Oromoo dubbatu, waa'ee qabsoo Oromoo dubbatu. Mee sadarkaa barnoota isaa gaafadhaa. Eessa jira sadarkaa barnoota isaa? Yoo Oromoof qabsaa'uu dandeette up to the end point deemuu barbaadde. Up to the end point deemuu barbaadde. Baradhoo awwaala sammuu keetiinu yoo baratte waan afidda. Teetiifuun baranne maqaa keetti waliin dhaabdee barreessuu hin dandeettu maal Oromoo qabsaafta. Annamni ideoloojii isaa an deeggaru fidaas na jedhu nama sadii miidiyaa kana qabsoo Oromoo keessatti yeroo amma jirru keessa jechuudha. Takkaffaan Jawaar Muhammad political science baratee yeroo amma jirru kana eebbifamee laalee yeroo dubbatee yeroo cabbisu. Lammaffaan Jaalmarroo baratee university keessaa ba'e. Sirriin jiru nama baratee sammuu qabu kallattii itti deemu qabu. Itti aanee Abiy Ahmed barateera an Oromoodha jechuun jira akka beekutti dalagu jira. Akka beekutti akka isatti fakkaatee sirrii miti suni dantaa keeti ilaalcha keeti. Isaaf garuu wanni inni dalagaa jiru kun sirriidha. Isaaf wanni inni oofaa jiru kun sirriidha. So namni ofii isaatii hin baratin, ofii isaatii waan barnoonni ta'e hin beekin, kitaaba dubbisee san hin hubatin, ani Oromoodha jedhanii iyyuun Oromummaadhaaf qabsaa'u miti yaaqi. Jecha nuti asirraa dubbannetu ilmaan Oromoo reeksisu jira. Nuti yeroo meeqa gatii meeqa kafalla nuti. Kam ofirraa waraannee kam dhiifne deebinee gandaan wal arrabsitanii. Deebitanii goota lubbuun hin jirre
goota lubbuun hin jirre asirra baaftanii afaan gaggaragalchitanii arrabsitanii maali isin eessaa dhuftan ilmaan abbaan kabajne xiqqaattu eessaa dhuftanii isin namni abbaa akkamii arrabsa abbaan ufii yoo dogoggoreyyuun arrabsamu abbaan ufii yoo dogoggoramin arrabsamu hangafna oromoon safuu qaba ati nama si hangafa afaan ittiin bantu akka oromoo keessatti safuu qabna nuti eessaa dhufe safuun afaan irraa nu bahee ati kaan arrabsee kaan maal gootee kaan badhaaftee kaan footoo fittee kaan dhiiftee kaan ma eessaa dhufe kun eessaa fiddan isin eessaa fiddan bar kaleessa kalee wayyaaneen wanni isiini akkuma jirutti taayitaa nutti kenniteef maaliif akka ta'e beeytanii garuu dubbisanii wallahi waan oromoon tokko ta'eef mallas Zeenaawii maal jedhe beekta gaafa oromoon tokko taate taayitaa itti kennaa biraa galaa jedheen dhaamsa abbaa isaaniiti kun anaa miti ani waan abiyya haasa'uun abiyyiin hin deeggaru waan jawaaraan haasa'uun jawaariin hin deeggaru waan wayyaaneen haasofte wayyaaneen deeggaru dhaqeeti seenaa san dubbise seenaa san yoo dubbise immoo nama taataati kennaafi jedheen nu tokko taanaani መንግስት ሾላ አይደለም በድንጋይ የሚወርደው ኦሶ ጀደኒ ሀርከዳኒ ፉደኒ ኑራ ፉዳ ጀላ ዶጎጎራች ኡማሜ ማሊ ሱዋን ብራቲ ሀር አገሩ ዶጎጎራ ሰኑ ስሬሱፍ ኡፊ ከናሁ ዱረት ተርካንፈቹፍ tokko taane akka biyya bulchuu dandeenyu addunyatti mul'isuuf nu hindiina waggaa 150 dandahe nabiyyi jenne osoo waggaan gahin shaytaan waliin jechuu jalqabu eegasi gola wal qooduu jalqabu eegasi afaan keessa wal garagalee kun achi dhaabata kun as dhaabata eenyu qoodaatiin gaafa akkatti wal qoodde eenyuuf qabsooftaatiin laali yeroo wallaggi buqqa'u kun akkanaan calisa yeroo arsiin buqqa'u kun akkanaan calisa eessaa dhufe kun kalee bar duraan yogguu cinaaksanii ummanni buqqa'u oromoon guutuun kutaan 11 uu jedheetiniin iyya nuti afaan tokko taane uu jechuun kenna qofti uf kabachiisu irratti waan guddaadha wanni an hawwee dadhabe gaafuma oromoon tokko bakka tokko cunqursfamu yoom kutaa 11 afaan takkaan dubbanna nuti viidiyoon ati duyuut goote gosa kee biyya kee maaliin ati namummaan eessa jira nuti namummaan eessa yeetaal namummaan keessan eessa jira akkamitti baga sitti namaan jedhama nama du'ee lubbuu dhabe akkamitti baga sitti jedhama Are you sure? Ati Oromoodha dhuguma Oromoodha nama media kanarra maqaa Oromoodha hatee jalbattee kan nuti imimmaanii midhiiga boonnu baga jedhuun dhagaye ufi afaan Oromoo dubbataa beeki nama akkanaa kanatti duuba Oromoof qabsaa hasiin jedha atiin waan wareeddu beekuu qabda wayita deemtu waan uf duuba kaahatantu jira nama uf duuba kaahattee duratti ati deemtu jira nuti garuu ija keenya of keessaa baasnee nyaachuu ija keenya of keessaa baasnee si Itoophiyaan sablammoota 85 ol qabdiitii nama gandaa wal arrabsu Oromoo malee argitaniisi maali kun eessaa dhufe nuti maaluma taane nuti maalumaaf gandaa wal arrabsina nuti maali dantammaan isin gandarraa qabdan Oromoo jecha jedhu isin hin ga'u maali Arsii maali Baalee maali Wallaggi maali Jim eessaa dhufe kun garaagarummaan keenya miidhagina keenya waan tokko nu taasisu jirra afaan takka taanee deemuu maaliif nu dhibe nuti